dhaladhee erga of barree waggaa hamma kanas lakkoofsisnee guyyaa tokkoof halkan oduun bari'iin argine beeknaa hin beeknu. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee keessumattuu yeroo qormaata, yeroo dhiphinaa, yeroo rakkinaa, yeroo gaddaa kan jaallannu hundillee nu biraa dhabamuu danda'a. Garuu waa tokko beeki, akkuma halkan otoo hin bari'in hin hafnetti qormaan ati keessa jirtu, rakkinni ati keessa jirtu, gidiraan ati keessa jirtu, dhiphinni ati keessa jirtu, qobummaan ati keessa jirtu akkuma halkan dukkana sodaachisaa buleessa du'aa sanaatti sirraatii xaragamee haramee bari'a. Ifa kee ni argita. Dukkana duuba keetti dhiistee gara fuuldura ifa keetti ni deemta. Akkuma simbirroowwan barii lafaa eeggatanii wacanii uumaa isaanii galateeffatan atis galataaf dhaabbachuuf jirta. Kun yoo maal ta'e garuu yoo jabaatte, yoo cimte, yoo uumaa kee kadhachuutti cimte, ololaa fi oduu bitaaf mirgaa duubaaf fuulduraan sitti ususu dhiistee kaayyoo fi karoora laphee kee keessaa dhageesse uumaa kee kadhachaa kan siif ta'e irratti galateeffachaa kan sitti hir'atetti immoo gaaffii kaawwachaa kan eeggachaa jirtu irratti abdii godhachaa yoo dhaabbatte, yoo teesse, dhugaaf yoo jiraatte ifa kee arguuf jirta. Ifa kee arguuf jirta. Gaafa rakkinni baay'atu waan keessa darbinu nutti hin fakkaatu. Mee halkan gadi ba'aa ilaalaa urjiiwwan waaqarraa yeroo dhabamanitti, jiini yeroo hin jirretti baay'ee nama sodaachisa. Waan bari'u hin fakkaatu. Barii gara lafa barii halkan sa'aatii 11 keessaa 10 kaastanii gaafa gadi baatan abdii tokkotu mul'ata. Kallattiin hundumaan samiin ni diddiimata. Baha biiftuu irraanis boruun ni diimata. Rakkinni keenya sammuma kana. Yoo jabaanne, yoo dhaabbanne, yoo cimne har'a tarii kaleessa 10 si faana jiraate gaafa qormaanni rakkinni dhiphinni sitti baay'ate tokko yoo biraa dhabuu dandeessa. Ati cimii dhaabbadhu. Ati jabaadhu. Kaayyoof karoora kee laphee kee keessa jiru sirriitti dhaggeeffadhu. Dhugaadha na amani. Dukkanichi darbee, rakkinichi darbee, dhiphinichi darbee, ari'atamuu lolli darbee ati ifa taata. Ifa kee ni argita. Ittis ni jiraatta. Gammaddee boqotte. Kanaaf haalli ati har'a keessa jirtu dhiphisaaf rakkisaa yoo ta'e, waan hin bariine fakkaatee sitti mul'ateeyyuu yoo abdii kutuu baatte akkuma dukkanni haramee bari'ee lafti ganamaa dacheen fixeensaan bareedee samiin biiftuu ganamaatiin akkaataa namatti toluun ijji kee yeroo ribaa akka argu kaayyoof karoora kee laphee kee keessatti cimsitee yoo dhaggeeffatte lola sirra jiru, kom'umaa sirra jiru osoo hin taane injifattee kaayyoof karoora kee galmaan ga'uu isaa yeroo sana ni hubatta. Obsi haala hundumaa keessatti. Shin kaleessa riyyaa kooti inni kaleessa na faana jira. Maaliif na gate, maaf na arrabse, maaf na ari'ate hin jedhiin. Akkasumadha gaafa bari'uu ga'u dukkanni itti cima. Gaafa siif darbuuf ka'us lolli akkuma kana ni baay'ata. Waan kanaaf cimsi kaayyoof karoora kee laphee kee keessatti sirriitti dhaggeeffadhu. Isa dhaggeeffadhu. Uumaa kee kadhadhu. Cimsii galateeffadhu. Galatoomii jiraadhu.